السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يرتن كبجام تودا في جالة توني هردفتوني أرومو تاي توتوريال الحمد لله يننجا كوت نجاني كي كنجال الله كبجادا بكير تمرس نجاو. إجادا وتوتن كيا فيديو راك كيستي ونين سنبرتيسو. أكن أمني كاميرا بالبلا كيسني سنجلا تلافي مالا كوفتن إيسا كجرتن مال بدا كجرتن إيس دي ما كجرتن وان كيسن هندا كاميرا جوجلي كيسني تين أكن أمني سنهر دفنه حالا كاميرا جوجلي كيسني أفرا شوفوا دندسني يمكن أفرا أو في جوتشو دندسني سنبرتيس. Egaa daawwattoota kiyyaa kaameraa googilii keessaniitiin namni kana qofaadhaa miti jechuudha. Maal akka uffattan, maal akka nyaattan, waan keessan hunda qofaa miti jechuudha kan hordofuu danda'u jechuudha. Makarafoona bilbila keessanii dhaggeeffatuu danda'a jechuudha. Maal akka haasaa jirtan, eenyu wajjin akka haasaa jirtan, waan keessan waan hunda kaameraa googilii keessanii fayyadamuudhaan waan keessan hunda xallafee hordofuu beekuu danda'a jechuudha. Isin egalee kanaafuu har'aan sana akka namni kaameraa googilii keessaniitiin isin hordofneef haalatti ofirraa kaameraa googilii keessanii ofii gochuu qabdan yookiin cufuu itti dandeessaniin isin barsiisu. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kilik itti godhaadha. Achi booda ol kajettuun irra kaayyadhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uu dagatinadha. Egaa gamunumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa kaameraa googilii keessaniitiin akka namni isin hordofne kaameraa googilii ofirraa cufuudhaaf Google Chrome keessan galtanii Google Chrome jechuun kun kana jechuudha. Bilbila hundarra jira jechuudha. Waan kun bilbila wajjin kalqame waan ta'eef bilbila hundarra jira jechuudha. Waan buufattanii miti jechuudha. Waan bilbila keessan irratti argamu jechuudha. Chrome keessan irratti kilik ni gootu. Achi booda asolitti jechuudha. Tuqaa keessan irratti kilik ni gootu. Achi booda settings keessan irratti kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan isin fida. Asirra gadi ni deemtanii. Achi booda asirratti site settings jechuun yeroo irratti kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan asirratti argitan jechuudha isin egalee. Tokkoffaa jechuudha location kan jiru kanatti kilik ni gootanii. Kana ofii gootan jechuudha isin egalee. Ofirraa ofii gootanii cuftanii. Ammallee asirratti jechuudha kaameraa kan jettu ni gargaarti anteeti kaameraa irratti kilik ni gootanii. Kanallee haala kanaan ofii gootanii. Ammallee asirratti kun makarafoona kanneen filatti namni itti isin hordofuu danda'a jechuun kana jechuudha. Makarafoona kanarratti kilik ni gootanii kanallee haala kanaan ofii gootan jechuudha isin galee. Haala kanaan namni kaameraa bilbila keessaniitii fi makarafoona bilbila keessaniitiin isin hordofuu hin danda'u jechuudha. Kaameraa bilbila keessanii xalafee jechuudha isin galee. Haala kanaan akka namni isin hordofneef hundi keessanuu ofirraa cufuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin eegala jeetan abdii qaba. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa birooti naga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argachuu irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Waan hordoftaniif galatooma.